asuma dacha'anii jirra. Asuma jirra bakka jiraatanii wakii deemaa jirra bazawee mooneerraa wajjiniini ani isinii fayyeera abshiri. Yaada ishii sobdee seexanni mataa nama dhukkubsuu barbaadde ani fayyaan jira hin jalan ciisne nan dide guyyaa furiittiin ciise sanaan booda dideen ka'eeni tokkommoo makiinaa keessa taa'ee fitattadhee na laalabe bazawee toos keessa kaameraan kiyya bu'ee sabbaa kiyyaa nagee fuudha boo jechuu malee laalame magaalaa sun akka hin bareedu laala magaalicha akka inni bareedu argitanii kana fakkaata Addis Ababaan yookaan booda bulbulaan daawwadha ani yaa bootaa masin daawwachiisuuf as ba'e malee waan na biraa fi miti dhugaa dubbachuudhaa fi bootaa masin daawwachiisuuf an ba'e malee erguu deemaa jiru mucaa koodhanna dhiqee maal aduu ifachiisaa fuudhee gadi hin deemu daanxilaa jechuu dandeessanii daanxilaan makiinaa wayii keessatti ni dhaabade maa daanxilaa mucaa irra hin qabne jechuu dandeessu ka tokko shanii tokko balleessu miti yoo kana yeroon karaa wayii deeme daanxilaa makiinaa keessatti uffata biraa jennee laafe abbaan makiinaa sana hin marare ta'ee wallaalee gara naa kennuu dide isiniin jedha okay no shi saa'ee mok mucaatti miilatti uwwisinaa jennaani amaara fagoo caccabaa kana gara amma na daawwadhaa asitti gaama na isinii mul'adhadhee yaada namni maalaa jarmara kanaan garna maazawee silkii immaa baaxannee deemnaa as keessatti yoo jaalallee nutti dabalallee jala akkasuma kanaaf isin jaalannaa isin kabajnaa bakka nana jiru fi silkii lakkoofsa gurguddaa barbaadu yeroo baay'ee bakka nana jiru kufa argitanii isin daawwachiisee boonee gurguddaadha yookaan immoo yeroo qabu barbaadu qaalitti jettanii dhuftanii bakki nana jiru sagalee kosanitti dhagaamalee abdii qabu bakki nana jiru isin rakkisu jechuudha asfaaltii isaa sanitti agarsiiseera waan funyaan qaqqabadhu dhuma akkasiin hin dabbarre qufaadha hin beektanii lammanni immoo namni keenya salaa akka kaameraa kana yoo argee jira namatti babaasaa deema kaameraa achi kaa'ee kaameraa ammaa ta'e kaameraa ammaa margatu naa ta'e har'a akkasitti hin jira garagalanii na laalaa deemu fura sodaate waan barbaadde sana ajajadhaa siin ajajamaa rakkoon jiru meeshaa barbaadde sana obboleettiin ati kaameraa viidiyoo kun yoo qulqullaate malee hin galmeessu baatamu obboleettiin kiyya tokko yoo keessaan asirraan na dubbisi meeshaa maratadhee ajajadha jette ati rakkoo hin qabu lakkoofsa bilbilaa asirra jira wayin ammallee maxxinii maxxansa yoo barreeffama dheeressee itti lakkoofsi sin bira ga'u baate makiinaan ukurra na dhukkubse maal isin hojinaasaa lakkoofsi bilbilaa isiniif hin hima warri waan na barbaadan ajajachuu barbaadanii bakka ani jiru wallaalta suni yookaan immoo waan lakkoofsa bilbilaa dhabdee duwwaa 934 himoodhaani telegiraamiidhaani na dubbistanii waan na barbaadan sana screenshot godhaa yoo barbaadan meeshaa barbaadan sana anani eegada adaamaa deeme gaas yoo barbaadan ta'e anuma feetan san isinii bituu nan danda'a rakkoon hin jiru isiniin jedha amma gara manaatti hin deebi'a malee natti tolaan jiru kaameraa kana waraabuuni lakkoofsa bilbilaa kan biraallee jechuun asumarratti illee isiniif maxxansaa jechuu kooti iddoon ani jiru wanta ani isin ajajachuu kaatan sana isin hin daangessu isiniif hin ajajamaa isiniin jedha ishee obboleewwan kiyya laala warree harreellee warreen horsiisuu jaallatanii jirtu yaa'u baay'inaan gara dakaatii waan dhufnuuf gara baadiyyaadha waan dhufnuuf harree kana ittiin gabaa naqannaa hin beektanii ittiin of coora kannaa ittiin bishaan fidannaa harree waan baay'eedhaaf nu oolti gaa Addis Ababaan maqaa balleessee harreen asitti egaa ani jedhu itti guutaa dhiifama naa godhaa mana kokaa waruftaadhaan foon Addis Ababaa bitee suuqidhaa isiniif illaadhu soorii dhugaa rabbii sababni isaa akkasumatti bakka miidiyaa irraa argaa ooltanii waan ta'eef isuma isin miidiyaa irraa argaa ooltan argaa oolaanis waan ta'eef indaaqqoo isinii bitaa harreen gaasitti faayidaa hin qabdi gaxarii baadiyyaa keenyatti faayidaa hin qabdi oofcoo ittiin naqattu bishaan ittiin waraabbattu bakka waan baay'eedha galaalaa akka goodaan keenya akka bareedu manni keenya laguun fooqii argaartan san argaartu miti reef ijaaramaa jiru san isuma bukkeedha jechuudha fooqii isa reef ijaaramaa jiru sana jechuudha ani garuu beekuma goodaa kana keemmaa fataa takka jedhe zanaa takka jedhe obboleewwan kiyyaa wajjin
hin bashannanuu lammata isaan hin daawwachiisu kana waan gaarii gootee hin daawwachiisu taate gistii jechuu dandeessanii waan gaariidha biyyoo ofii arguunu babbareedaa suuqii deemanii iddoo minaamanii kana waraabuu miti hin taane biyyoomti biyya keenyaa qabbannumti kanuyyuu anaaf waan gaariidha akka koon jaallattu hootee isiniin jedha. Maal aduun baanda fakkeessa? Jalaan uqqadhee bara footoon of kaasaa haran baasa namni miriixaa dhugaa isiniin jedha too dhukkubii kennan qabu ta'eemo foon haadha koo dheraachiin haati kiyyaalleen jaallattu waan akkanaa isin jaalladhu silaa dhugaa waaqa gadi hin jedhun ture dhukkubuma gannama qabdi argitanii dhukkubii fi rakkinni baay'ee gannama cabsiti namaa gadi nama kooti dhugaa waaqa namni akka koo miriixamu hin jiru yoo isiniin jedhu waan biraa miti kaa jechuun amma tokkoo fi xiqqooshi amma tokko fakkaruun na fakkaradhee yaada kaa xiqqooshi waan qaqqabadhee yaadatuun dadhabu baadhee isiniin jedha wanni ajajachuu kaatanii bakka hin jiru eessa jettanii yeroo baay'ee eessa obboleewwan kiyyaa eessa iddoo hin jiruuf hin rakkatiin lakkoofsa bilbilaa koo argannaan iddoo barbaadanitti mucayyoon ati koomentii jalatti argeen ture lakkoofsa maxxansaan jira yeroo baay'ee wallagga baakoo magaalaa baakoo jedhamu geessuu dandeessaa meeshaa wayyatti magaalaa baakoo jedhamu habiibti baakoo biyya murtii dubartiif re'eedhaa ta'a biyyi sun torbee lama achi taa'e dubartiif re'eedhaa ta'a aduu waan jiruuf nama furdisa biyyichi obboleessa koo hangafaata achitti barateen isa bukkee taa'ee habiibtii kiyya baakoo nan beeka maangoo jechuufan baakoo nan beeka wayi shankoora biyya sana wayi dubartoota biyya sana wayi timaatimii iddoo sana waan namatti tolu nan beeka ajajachuu dandeessa waan barbaadde sana makiinaa yoo ta'e immoo rakkoon hin jiru barreessifadheetan wayi foolisaa barraan barreessifadha lammanni immoo waraqaa ittiin bite qodaa innaan bitu akkasuma ittiin bitu eenyuun naa kennama natti maakaa maqaasaa so riisiitiin naa kennama riisiitiidhaan bita chaappaan itti naa godhame qodaa gurguddaan kuni kanaaf iyyoo innaan isaan bitu isaanillee karaa nan isinii dabarsee isinii geessaa rakkoon tokko hin jiru ani isinii jira isinillee naa jiraadha ani qalloon keessan ilaa qilleessa bareedaa kana maan bahee isiniin hin fudhachiisu ofii koollee maan bahee fudhadhu jedheen uffee jaarsukkaadha qursee jedhee buna daffisee ofirraachi ari'adhee ani maskee bashannanuu dhufe dhugaa isiniin jedha gara hojiitti isa ergee kanaafuu isiniin jaalladhaa qo'ame achi isinirraa fagaadhaa iyyuu xiqqoo na laalaame silkii meemanii mee isinii mul'adhaasti waaw na mul'adhaare mee yaada rajje mucaan koo dhaqee abu'ee oole salbaddeen oolee gudiin dhuftee ol argitaniittu hin agarre kaasin utuu argitanii ennaan jettu turtan mucaa koo irraa fooxaan hin bu'u uf garaa qoonaa nyaata mucaan koo saduu ifatee anis hin dubbisee si wajjin fataa jedhee maal tafere kanar maaluma tafe mee waan hafe jira injira dhaaga injirugaa maaliifan bahee fataa jedhe sammuu kiyyan bu'aarfadhu qilleessa urgooftuu kanatti bahee jedhee na dhufee meemanii na laalaame mucaa baachuun narraa bareeda kaameraa kee akkan hin baane na waamaa nan bahe kaameraa kee jiraaye maa akkas goggodhatti akka nama mana qabdu ragaa hin jettu jechuu dandeessanii fataa hin jedha malee gaafa mataa buwwan narraa badee qofaan narraa badee jedhe abbaan teegaa kun akka mataa ilaale natti kolfa dhugaa waaqayyo fataa hin jedha maaliif jennaan yoomiif hin jiraadha ammam hin jiraadha maaliifan immoo gadaf qaba akka nama mana qabdu safuu hin beektu dhirsa qabda mataa kee qaqqabadhu haadha daa'imaati I don't care okay maafi mushkila fayyaa ta'aa malee wala garaa ofii nama dhoksachuu tonkol yaadu namni maallaan jedha habiibochi ana bira hin jiru waan akka kanaa na laalaala argitanii maal moodalistii ani ta'u mucaa baadhee baasawwee borsaan kiyyaaf caammaan kiyya makka wal fakkaatutti rufadhee bee waan ta'eef sheemiin sin hin qabiinaa borsaa kiyya keessa silkiin kaadhee bee ijoolleen nama na laalan natti kolfaaru sin gaa dhugaa waaqayyo dhugaa rabbi sin bashannansiiseera abdiin qaba akkasitti fataattan abdiin qaba sinan jaalladha nagaan dura nama baay'ee na laalaera viidiyoon biraa immoo litti deebiitti cha'u waaqayyo ija nagaa ol agarsiisu cha'u nagaan ni haa tura.